raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jimaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube'ii eejansii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejansii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. waraana bilisummaa Oromoo bara haaraa amajjii tokko bara 2025 akka waliin kabajannu isin beeksisna. Hunda dura baga jala bultii guyyaa waraana bilisummaa Oromoof bara haaraa amajjii tokko bara 2025 nagaan geessan. Uummata Oromoo, hoogganoota, qondaalota, ajajoota jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee, jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii, miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo caasaa biyya keessaa fi biyya alaa, firoottanii fi michoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo maraan guyyaa waraana bilisummaa Oromoof bara haaraa amajjii tokko 2025 waliin haa kabajannu jechuun waamicha keenya kabajaa isiniif dhiyeessina. Teessoon keenya waltajjii toora Zoom irratti kallattiin akka hirmaattan yoo ta'u, yeroon isaa akka sa'aatii DC'tti 7 AM, akka biyya keessaatti waaree booda sa'aatii 9tti, akka Oromiyaatti sa'aatii 3tti Zoom asii gadii kanaan akka hirmaattan isin beeksisna. Meeting ID'n 8717784054 paaskoodiin 171788 akkasumas tamsaasa kallattiin miidiyaalee fi sabaa himaalee irratti waan tamsa'u karaa isiniif mijateen guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi amajji bara 2025 waliin haa kabajnuun dhaammannoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idileeti. Amajji tokko bara 2025 simannaa bara haaraa fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baga geessan baga geenye. Bara bilisummaa nageenya waaraaf tasgabbii sirna Oromiyaa gadi dhaabbannu akka ta'uuf hawwiif ejjennoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idileeti. Bara milkaa'inaaf injifannoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattiirraa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisna an Biiftuu Abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa tarkaanfii gurguddaa diina irratti fudhachuu isaa beeksise. Oromiyaa bakkoota hedduutti tarkaanfii diina irratti fudhate kanaanis humnoota diinaa dhabama kan godhee fi meeshaa hidhannoo hedduu dugda diinaa irratti hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa daandii guddichi Itiyoo Jibuutii guutummaatti tarkaanfii ofii jala oolchuun baramee jira. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhateen guyyaa har'aa marsaa lammaffaaf daandiin Itiyoo Jibuutii adda citee jiraachuun baramee jira. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa lixa Shaggar ona Ada'aa Bargaatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Rib gidduutti gaggeeffameen humni Rib reejimantiin tokko ol dhumtee hojiin ala taate jirti hedduus booji'uun meeshaa lolaa hedduus dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuun injifannoo guddaa galmeessera. Baha Shaggar ona Fantaallettis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humni Rib irratti fudhateen 34 ol du'aan adabeera. Meeshaan lolaa hedduus dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoof oolchee jiraachuun baramee jira. Tarkaanfii kanaanis Ada'aa Bargaatti humna diinaa 250 ol dhabama yoo godhu 62 madeessuun 50 ammoo hidhannoo guutuu waliin yoo booji'u. Shaggar Bahaa ona Fantaalletti ammoo rasaasa waliigalaa 12682 fi kilaashii AKM 86 diishqaa tokko bireenii 2 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Reefii gaachanni saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo godina Shaggar lixaa ona Silkaa hambaatti bifa addaatiin tarkaanfii fudhateenis injifannoo boonsaa galmeessiseera. Haaluma kanaan meeshaa waraanaa bireenii 2, snaayiparii 2, kilaashii 40 dugda diinaa irraa yoo hiiku
humnoota diinaa 70 ol ajjeesuun 50 madeessee 2 hidhannoo guutuu waliin bocee jira. Kana malees rasaasa bireenii 2500 fi sansalata bireenii 6 rasaasa kilaashii 4000 ol irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhachaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa birgeediin Odaa Kaarraa Ona Boojii Birmajjii mooraa ganda Diddibbee irratti fudhateen meeshaa hedduu galii yoo godhu diina hedduus ajjeesuun gariin madeessuun baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina lixa Harargee Ona Hancaaraa keessatti mooraa waraana faashistii PP 3 irratti tarkaanfii fudhateen mooraa keessaa ari'ee baasuun mooricha yoo barbadeessu meeshaa waraanaa hedduus galii godhee jira. Tarkaanfii kanaan morgaa 52 madoo 23 qawwee AKM 10 diinarraa hiikee jira. Torbanuma kana keessa funyaan Finfinnee jala magaalaa Duukam keessatti tarkaanfii fudhateen ergamtoota diinaa hedduu madeessuun beekamee jira. Erga sanaas ergamtoonni PP waajjira seenuu sodaachuun hoteelota keessa siree qabatanii hojii raawwachiiftota bilbilaan ajajaa oolu jedhame. Hooggantoonni waajjiraalee mara waajjira hin seenan yoo abbaan dhimma dhaqe gaafatee leenjiidhaaf fagoo deemanii jiru ji'aa gadi hin galan jedhu warri hojii raawwachiiftota jedhame. Kantiibaa, itti aanaa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa fi itti gaafatamtoonni seektaroota mara erga waajjira seenuu dhiisanii turanii jiru jechuun maddeen keenya nuuf himanii jiru. Walumaa galatti duulli waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuutti gidduu kana godhaa jiru milkiin kan guutame yoo ta'u tarkaanfii kanaanis mooraan diinaa onsuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisaa jiraachuun beekamee jira. Meeshaa waraanaa xixiqqaadhaa haga gurguddaatti dugda diinaa irraa hiikuun loltoota sirna PP hedduus kaan dhabama yoo godhu kaan ammoo madoo cimaaf saaxiluun jabaatee itti fufuun baramee jira. Kunis qabsoo Oromoof milkii guddaa yoo ta'u mootummaa abbaa irree PPdhaaf yaaddoo guddaa ta'uu keessa beektonni nuuf himanii jiru. Dararri mootummaa abbaa irree PP uummatarra ga'aa jiru daran ulfaachaa jiraachuu jiraattonni godinaalee garaagaraa dubbatan. Godina Walloo Ona Harxummaa Fuursee keessa hidhattoonni sirnichaa namoonni nagaan 4 mana jireenya isaanii keessaa ukkaanfamuun achi buutee dhabamsiifamuu maatiin maddeen keenya achitti himan. Bara bulchiinsa mataa nafxanyootaa Koloneel Abiyyi Ahmad keessa Oromummaan qofti yakka ta'uun ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa wallaalaa fi beekan osoo hin hafne hidhattoota sirnichaan gochoonni gara jabinaa tilmaama hin qabne irratti gaggeeffamaa oola. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Ona Harxummaa Fuursee ganda Waajjiree keessa muddee 2024 halkan keessa toora sa'aatii tokkotti hidhattoonni sirnichaa namoota nagaa 4 kan maqaan isaanii Huseen Muhammad Ibrahim, Aliyyi Muhammad Aliyyi, Muhammad Adam Ibrahim kanneen jedhaman mana jireenya isaaniitii itti marsuun ukkaamsanii garmalee reebuun achi buutee dhabamsiisaniiru jedhan maatiin. Bifuma wal fakkaatu godina Shaggar Ona Baakoo Tibbeettis humnoonni mootummaa jiraattota saamuu fi reebuu jabeessan jedhame. Muddee 25/2024 waraanni faashistii PP Ona Baakoo Tibbee ganda Odaa Gudayyaa jedhamu keessa jiraattota maqaan isaanii Gizaachoo Alamuu fi Zerihuun Filee jedhaman jalaa hoolota 22 fi harroota 2 badii tokko malee saamuu maddeen nuuf himanii jiru. Kana malees Amdee Alamuu, Geetaachoo Nagaraa fi obboleessa isaa Balaachoo Nagaraa jedhaman yakka tokko malee reebicha hamaa irratti raawwachuun yeroo ammaa mana yaalaa keessatti du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu maddeen keenya achii nuuf himanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallagga Ona Guduruutti saamichi ulfaatan ergamtoota sirnichaan uummata nagaa irratti raawwachuu cimee itti fufe jedhame. Mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad loltoota isaa goleewwan Oromiyaa hundatti bobbaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhu itti maxxansuun kan duraa caalaa hawaasa nagaa saamuu, reebuu fi hidhaatti guuruu jabeessee itti fufanii jiru jedhan jiraattonni maddeen keenyatti himan. Muddee 25/2024 Ona Guduruu ganda biqiltuu Fayyinee bakka addaa Qorkee jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii Wayyeessaa Mirkanaa jalaa hoolota tokko, Addaamuu Hambisaa jalaa re'oota 2, Xiiqii Guuttataa jalaa hoolaa tokkoo fi Yaadataa Moosisaa jalaa hoolota 2 saamanii deemuun maddeen nuuf himanii jiru. Akka maddeen himanitti namoonni saamicha irratti raawwate kunneen siyaasa kam irrattuu bilisa ta'anis loltoonni sirnichaa garuu maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun akkaan dararaa jiru jedhan.
Naannoo Affaar godina Gaabii Ruusitti kirkira lafaa irratti deddeebiin mudateen manneen 20 ol miidhamuun jiraattonni filannoo biroo akka barbaadan dirqisiisee jira jedhame. Akka odeessa achi arganneetti kirkirri lafaa bulchiinsa magaalaa Awwaash torba monoota Awwaash Fantaallee fi Amii Baraatti gandoota murtaa'an keessatti yeroo baay'ee mudachaa jira. Hanga ammaatti gandoonni Subaree fi Dokoo bona Awwaash Fantaallee manneen 30 ol miidhamuu mirkaneessanii jiru. Namoonni manneen miidhamee fi kanneen biroo balaadhaaf saaxilaman keessa jiraatan manneen isaanii irraa osoo hin fagaatin manneen aadaa salphaa keessa akka jiraatan taasifamaa jira jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya odunarraaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biraaf waliin turtii gaarii isiniin jenna. La jollet barren gaddam baranay abshir guba oton barana jedut barri baran karite nano laddan kawite algona wahi bora tenyeti mimanona myakkarbu ganna jige makaftu maliribe kai ugana Lukti konna kallate takkuma shibo bari matan konna batate takkuma lafto jari yo kakkenna makabe jari pitille bagu mari nama kabe borkitille geraru kai Yo wayanat tanam pade wayanai lekoni lalinat kaute kakosarut irrekoni lalina alate kuma jalit mudin kona rabate takada kalabira aiso jabe nanonu mama galat takabsa dagalat mal kona wayi kenya tatau gara kenya timanna sena kenya kai